harreechuudha harra viidiyoon kun garuu tigist bira gahu qaba asii fuutanii keessaas kuttanii haatu karaa barbaadanis tigist iluu biraan naa gahaa jechuudha qaldiin akka kana hin jiru qaldiin akkasii hin jiru jechuudha wal'aansoo meeqa keessa baanee kanarra geenye wal'aansoo meeqa keessa baanee arraba meeqa keessa baanee tiktookiin meeqa gubatee bakka hinjiraadhu jennee wal fin'ee wal lollee walaloon meeqa barreeffame gaamoon meeqa jijjigee ni kan immoo ijaarameetu guyyaa kana geenye jechuudha gammee faana araaramne kanaafuu tigisti bira naa gahuu qaba akka carraa immoo anis quxuxurii dhaadheera isheenis quxuxurii dhaatteetti durayyuu ansinitti meera rifeensi keenya gosa tokkodha ani waa'ee rifeensaatti hin aaru hin tamaarraru olis nan filaa gadis nan filaa malee jechuudha rifeensi keenya tokkodha naannoon keenyas tokkodha tigisti shawaadha anis shawaadha yeroo baay'ee illee fayyuu atee jechaa turtanii har'a nan dubbadhe samtaachuudha na rifeensis tokkodha gandummaa immoo kan jenne jechuun bakka biraan naa gahuu qabdu kan jedhu galatsaa kennaan jira ibsa kennaan jira jechuudha kanaaf tigisti iluu congratulation kuno sumaaf jecha shittoo hin dibannellee an hin dibadhu shittoo hin dibannellee siif jecha hin dibadhaa jechuudha har'a ji'a meeqatti ji'a sadii dura garuu nan dibadha har'a ji'a sadiitti siif jecha shittoo dibadhe bakka kana kan caalu jiraare siif shittoon dibadhu atu biyya balleessitee biyya fiddee uu qaba nagadhiisa narra kadhi jettee bakka amma kuno araaramuu kee gammachuu keessa bahee shittoo si dibadhe jechuudha baga gammadde baga araaramtanii baga bakka maalin jedha har'a sarginaa millaashidha ati har'a bakka Dubai Ameerikaa ta'uun har'a congratulation ijoollee keenya nagaa sin gaafadheera sinuun gubattanii ana faana gubattanii yaa rabbi sadeemtu na izdanii iddoo deemtanii sin qabdanii huma gubattu jechuudha anuma jala teessanii huma gubattu sammuun keessa dhume kiw jettanii jechuudha nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii no fayyoo jaalalaas yoon jedhe viidiyoo kana achirratti hin gadhiisa nagaan siniif haa ta'u fayyoo jaalalaa warra jettanii warra dur xinti masarratti wal beeknu firoottan warra dur wal beeknu jechuudha achirratti nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo ko laayik godha dhugaa yuutuubiin ko sun na jalaa gaduma deema bakka akkan daakoo kosattu gadi deema Like me like na godha anu dadhabne kuno anu odeessun dadhabne anu reacting dadhabne like wachu dadhabdu dhuga like na godha naafa ka'u subscribe illee na godha YouTube bicha waanan kaa'ifan qaba waan ta'eefi egaa viidiyoo ko kana mo biraan na gaha anila ishuma ba'ee fistaanii uffadhe laala fistaanii uffadhe barisheedhaa fedhe sheenu gammaddemti kuno fistaanii argitanii kun tigisti iluufidha kun tigisti iluuf waan ta'eef biraan nagaa sinin jedha TikTok irratti kutaatti yookaan tina ergaa kan biraan nagaa kun siifidha baga gammadde sin jechuufidha qabsoo bara baay'ee booda wal'aansoo booda baqa maalin sinin jedha booda akkanatti si arguu keenya baay'ee gammanneerra yoo hin yaadattu ta'e garuu jechuudha ijoollee keenya yeroo darbee viidiyoo tokko jedheen ture yeroo ganni abiddatu isaanitti qabatee wanni isaanii gubatee baaneerra jedhan sana viidiyoo galgala keessa hojjedhe dukkana keessa hojjedhe yaadattu yoo ta'e maal ta'a otoo araarsitanii dhugaa waaqa warri dhageessanittu kan kakurratti jechuudha itoo araarsitanii ani toon tiktookarii ta'e nan araarsaa jedheen ture garuu kun bira naa gahee dubbiin kos naa dhagahame guyyaan araaramanis dhufee ganni faanas araaramanii tigisti gammee tigisti sadanuu warri wal jaallatan araaramanii dala namni du'iin malee lubbuun namaan bayin malee namni hin araaramaa jechuudha namni gumaayyuu kaffalee hin araaramaa jechuudha kanaaf baga araaramtanii namni hin wallola baay'ee waliyyuu hin ajjeesa wali hirreeba wal sin heesisa
yeroo booda garuu yeroon sun erga darbe hin araaramamaa jechuudha. Maaliif araaramtanii so jedhama ton taane baga araaramtan jedhama. Sadanuu ijoollee keenyadha. Sadanuu kan keenyadha jechuudha. Dhiiga keenya waan ta'eef araaramuu qabus namni isaanitti kolfuu hin qabu, namni nutti kolfuu hin qabu. Namni nutti kolfiira even amaarifa toroggomamee asiin baasamee achiin baasamee dubbiinsaa waan jabaatee fi warri soddaa keenyaallee baay'ee muudii nutti qabachaa turan dhugaa. Muudii ajaa'ibaalee nutti qabatamaa ture. Egaa gammeenillee shamarran lamaanii irrattidha kan jedhame isatu akkana godhe isatu gidduu jira isatu maal jedhame maqaanis isaa bahaa ture. Innillee baay'ee ceephamaa ture. Dubartii gidduudha maal hojjettallee jedhamaa ture. Maqaan baay'een gastii galame maqaan baay'eetti bahaa ture. Tigistittis bahaa ture. Tigisti baay'ee baay'ee jechuun hin aarti daftee iftoominas qabdi hundumaa gadi baatee odeessiti hundumaa gadi baatee laayifii irrattis viidiyoo irrattis bakka hin dhiisu hin haasofti. Namni akkasii iftoomina nama qabudha. Nama humaa garaatti immoo hin qabannedha. Namni obsu namni callisu immoo ganniin akkasii hin callisti hin obsiti of keessatti qabatti. Garuu nama akkasiitu immoo irra aara. Dhugaa dubbachuudhaa fi nama hin dubbanne nama of keessatti qabatu nama hin baafannetu baay'ee aara. Nama kanatus osoo waa gochuudhaa ka'ellee tarkaanfii ajaa'ibaa nama akkasii fudhataa jechuudha. Kanaaf namni gaa uumama isaatiin amala garaagaraa qaba waan ta'eef nummoo gidduutti waan baay'ee haasofneerra asiin baasneerra achiinis baasneerra nama daangaa darbeessitoo dhiisteetoo cal jettee kana caala hin ga'u jenneerra isa kaaniin immoo zim jedhi jecha ture yaada mataa keenya kennaa ture jechuun nama waan taaneef hundi keenya iyyuu jechuudha. Kanaafuu amma immoo hunduu hafee dubbiin hafee arrabnis hafee jechis hafee guyyaan araaraa argame. Kanaaf isin immoo amma isa duubaa dubbattu toon taane sahaa fedhiistanii baga araaramtan bichaa jettu. Baga araaramtanii araarri keessan siniifaa milkaa'uu galmaan siniifaa ga'uu ammallee walitti urgaa akka shittoof akka namaa walitti ta'a. Amma shittoof namni waliin jibba abadan waliin jibban. Shittoo baay'ee samana naqata namni bitate. Indaa'um shittoo widdii bitata. Urgaa barbaada waan ta'eef. Kanaaf akka shittoof akka namaa walii sinaa godhu jedha. Deebitanii walloliinaa jedha. Gara qulqulluudhaan wal faana jiraadhaa jedhaanii baga gammaddan jennaan nullee yaaf jechi jedhame humaa naman godhu dubbinis dubbatame humaa naman godhu anu girrigirri keessa shirshirin jedhe jechuudha. Kanaaf tigisti biraan immoo naagaa shurrubbaan keenya tokkodha. Habiibtii quxuxurinis tokko rifeensis tokko bifnillee tokkodha. Maal godhu miti mammagaala moo diimtuu jedhamna. Hojiidhaanis gosa tokko hojjenneerra. Kanaafuu jabaadhu jedha biraan naagaha. Laayikii naa godha. Kanuma ergaan koo gaa. Thank you so much.